irraa dubbadhuuf tokko wanni guddaan tokko wanni guddaan eenyu Munir Meeroni moo eenyu maqaan kee wanni ani isinirraa dubbadhuuf sabboonummaatti amanuu eegale oromummaatti amanuu baga nagaan nutti buleessu galaana akkam nagaadha akkam jirtu fayyaadha xiqqoo ishii dhaggeeffadha nama kana laala waan jalqaba gaafa miceeyyoo kanarraa maallaqa laala dhageessanii oromummaa walitti qabnaa oromummaadhaaf jecha jechuudha. لايكي حبيبتي مساري تبالك ما حدا اخده ما حدا بياخد اوكي في شيء اكونت في شيء ببنك يعني في شيء مشاكل اوكي بس ما حدا بياخد اوكي بعدين وده بعدين بزبط intala kana wajjin hojjeta maqaa ishii hin beeknu intalli kun yeroo haasoftu egaa amma ishii qabsiisuudhaaf madaamii ishii bakka ishiin jirtu sanitti deemanii wannoo jechuudhaaf waan inni jalqaba jedhu oromummaan inni jalqaba faarsaa ture oromummaan inni dura haasa'aa ture dhageessanii amma immoo ishii qabsiisuudhaaf lookeeshinii akka ishii barbaadaa jiru kana hunda dhagaa mucayyoon tun afaan arabaallee seeran hin beektu maallaqaaf jecha kan ishiin haasa'aa jirtu natti fakkaata. انا ما باخد بس ريادك ما بناخد يعني هلا شو بقول رب شو بقول اوكي ما تكفى عليا لايكي انا بدي إذا شيء نفعل رمضان بيك رمضان ترى كاونت من هاي كوزارة تنتمي لنا سيسمات بس بيك سيما من فتمات تولبين أبا من هاد من تولبين سنجو أنا أقول متافق تنرك متاف نور بعد سيرك دي سيستوي أنا لا نتنازلنا أساني هاد تولبين إنكم نشي سيستر أنا ملال argitanii waan amma deemaa jiru kalaa rakkoon oromoo rakkoon ijoollee kana namoonni kun akkasitti dhufanii oromummaadhaan ijoollee kana gaadi'anii sakaalanii gaafa oromummaatiin amanamummaadhaan laal baay'ee wanni asirraa hubachaa jiru ijoolleen oromoo akka rabbiitti oromummaatti amanu akka waaqatitti namni oromoo nama nyaatu ilmi oromoo hinatu ilmi oromoo hin sobu kanatti amanti dubartiin oromoo dhiirri oromoo waan inni gochaa jiru immoo kun olaala kanaafan ijoollee kanaa wajjin dhaabbata tokkoffaan kana eega namni tokko ofitti deebi'ee of jaalatee ofitti amanee nama isaatti amane namni isaa kun beekti akka inni godhu laala sigalee fir'aoon sanyaan illee waa dubbachuu barbaada beektaa xiqqoo mee yaada kee waasitti machuu barbaada eessa jiraata wanti ani machuu barbaadu Itoophiyaa dura beektaa anama yoo jira dura Itoophiyaa ture ji'a lama dura Itoophiyaa ture okay Itoophiyaa ture dura ji'a lama dura Itoophiyaa ture amma Itoophiyaa gara UE dhufee jechuudha Imaaraat yookaan immoo Dubaay jechuudha gaafa dhufu kana mucaan dallaalaa kan na fide sun jechuudha dura impolomanti viizaadhaan na fidu ture impolomanti viizaa qabahuuni dirhama 3,900 naaf ergii jedhe 3,900 kana ergee fi
ergasanii booda impolomantiin sun gizee lama reject ta'ee jechuudha. Reject ta'ee dirhama 830 kassare. Achirraa ka'eeti ani booda birrii dirhama 3,000 dirhama 70 irraa fa'a dirhama 3,070 kana keessaa fiizitii baasee naa ergaa kaawwan dhuftee fudhattaa naan jedhe dirhama 3,070 kana kaawwan gaafa dhuftee fudhattaa naan jedhe ayyee dhufaa jedhee tikeetti muradhee anufumaa tikeetti achi biyyumaa muradhee dirhama kana sitti hojii seensaa asisii kafalaa anasi fuudha boolee jedhee tigaaf kaane ani boolee guyyaa lama bulee na fidee jechuudha silkina jalaa kaasuu itti na jala cufate gaaf kaanii rabbi nama naa godheetumaan ani lamuu namni wayii fuudheeti as bakka mana jireenyaa wayii na geesse gaaf kaanii nama kanaa inni silkii torbaanitti manataa torbaanitti dawwalee eegana fuudhuu dhabdes rakkoon qabu mallaqa kiyya kasi bira jiru dirhama 800 fi dirhama 20 sannaa fi dikottoo nama rakkina qabaa sa'aatii kanatti namni nyaata qabaa hojiidhaaf gisa olii gaddeemu taaskii qabaa naaf kenni jedheen hin kadhadhe ji'a lamaan kana hin kadhadhe Enna lamuu fira qabaa firri waa xiqqoo na qarqaaree viizaa bitadhaa viizaa gaafa bitadhu viizitiin dhufee viizitii irraa gara impolomantii jijjiiradhee kaanaaniini namni kun silkii na jalaa kaasuu dida itti dubbadhe gaaf tokko na jalaa kaasee na dubbattee lamuu na jalaa kaasuu dida firatti himadhee namatti himadhee nama isaan wal beekutti illee himadhee ummanni sunniini akkuma walii kennatanii wal gaafadhaa jedha namni biyya kanaas oromummaa waa'ee oromummaa hin beeku waa'ee uume ittiin bulmaata takka illee hin beeku akka namaa tokkotti itti himadheennaan akkuma kara wal beeytanii irraa fudhadha nama itti aanullee himadhee jira sababa kanaa fi wantoota akkanaa kana jira nama kana immoo maqaa isaa baasee keessaan siif kennaa ragaa guutuu waliin jechuudha ragaa guutuu waliin afaan himannaa bichaa osoo hin ta'in birrii haga galcheetu jira darrasanya na bira jira sagalee isaattu na bira jira riikoordiin as na fiddu ragaa qaba ragaa guutuu waliin siif kennaa akkana naa godhi nama kanaa wajjin waan wajjin haasofte waan gara wasaapitti wajjin haasoftan ni jiraame ragaa sanii fidii kan inni sii galchee riikoordii hunda isaa gara wannootiin kootutti gara keessattiin haayinaan jedhi siifan deebisaa sana booda gara wasaapitiin naa ergitee nama kana bilbila isaa naa ergi bilbileetan gaafadha gaafa inni hin dhaga'u hin dubbadhu jedhe nuti akka amma kunoo namoota kana maxxansaa jirutti maxxansee uummata Oromoo hundaaf ifa goone namoonni kana booda dhufan ijoolleen hanga birrii miliyoona 1 kafalanii qansiraa hojjetantu jira achi keessa ijoolleen Oromoo isa sin beeku nama waliin galchinaa warri mooditar taatan namni baay'inni hin ta'u kanaaf waan nuti goonu akka Oromoo tokkootitti ijoollee warra akkasittiin wannoo godhan kana madda isaanii akka namni biraa hin nyaadhamne akka namni biraa hin duune qeerroo wanni du'ee fi gabrummaan nurratti haa dhaabbatudha nutis waan hojjechuu qabnu waan akka Oromootti hojjechuu qabnu saamichi nurratti haa dhaabbatu jedhaati waliin haa dhaabbannu wajjini waliif utubaa haa taanu wala haa gargaaru dhaloonni obboleessi keessi duuba dhufu kan waa takka hin beekne kan lafa gurguree dhufu kan abbaa isaa mana abbaa isaa qabsiisee dhufu kan lafa abbaa qabsiisee dhufu kan horii abbaa gurguree dhufu sun akka inni hin nyaatamnee fi nuti dhaabbannee utubaa taanee isaaniif gaachana ta'uu qabna. Kanaafuu ragaa qabatamaadhaan gadi nagatee guyyaa lama irpoortii bulu akkas sanii miti kana gube ka guyyaa lama irpoortii na bulche santu na gube malee mallaqa kiyya sanis miti baay'ee beekta ilmi namaa garuu waan akkasiisa warratti raawwatu oromummaaf biyyoomaafuu igalee namni oromummaa qabu namni nama ta'ee akka namaatti yaadu guyyaa lama nama gateechi ooleen bulanii jechuudha. Naani akka inni nagateetti namni rabbiin na kaasee jira haa ta'u malee garuu ragaa guutuu waliin si ergaanii birrii inni galchinaan jedhe riikoordii isaa wajjin siif erga keessaa. Galatoomii suuraa isaa wajjin na ergi waa tokko rakkoon hin jiru si bira dhaabbadhaa yoo waan kana inni hin deebisa ta'e haa deebisu hojii kiyyan itti fufaa
namootaan fidaa gabaan kiyya akkanarraa hin cufamne biddeenni kiyya akkanarraa hin cufamne yoo jedhe waan biddeenni isaa isa miti nama fidee nama biyyarraa fiduudha hojii nama galchuudha. Kanaaf biddeena isaa kanarratti yoo biyyee dabaluu barbaade ofii isaati haa dabalu. Yoo hin barbaanne immoo dhimma mataa isaati nuti yuutuubii kun amma leebaa hullaa kan jedhu kana irratti hojjenne hunda isaanii TikTok fi Facebook irra goone maatiin isaanii hunda akka daawwatu goona. Maallaqa isaan hatan wajjin jechuudha. Ragaa wajjin yoo isaan jedhan. Ayyee rakkoo darasanii inni irra galchinaan jedhee biyya sanii galchee jira. Rikoordi jira. Kuma takka rakkinni hin jiru. Jaalatu. Si ergaan. Kaarma keessatti baay'ee jiru gassati. Ayyeesh. Baay'ee jedhu nagaan. Amma laala dhugaa rabbi mucaa kana ani warri dhiiraa hin nyaataman jedheeti yaada. Warri dhiirati sedaa akkanatti dhugaa rabbi. Dubai. Welcome to Dubai. Warri jechaa ooltan. Warri Dubai keessa jirtan. Qaanfadhaa saalfadhaa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Ilma namaa diree xiyyaaraa guyyaa lama otoo bulchisiisuun Oromummaan eessa jira? Where is Oromummaa? Where is